Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa addaati. Sagantaa addaa kiyya kan guyyaa addaatiin dhimma tokko irraa haasa'uuf asirratti dhiyaadhee jira. Dhimmichi illee dhimma waa'ee atileet Galatee Burqaati. Atileet Galatee Burqaa namoonni hin beekne ni jirtan jedhee yaadu Itoophiyaan namoonni Itoophiyaa ta'ee fi addunyaa hedduu keessatti nama beekamtuudha. Kanaaf dhimmi isii kun maali? Namoonni hedduu garagara miidiyaa kanarratti sooshaal miidiyaa kanarratti yaada adda addaa karaa adda addaatiin yaada isaanii ibsaa jiru. Yaadicha kana akkamiin ilaalla waan jedhu irraa dubbachuu barbaada. Innis akkuma beekamu yaa atileetiin tokko gaafa biyya tokko fiidduu biyya sana waamsista. Biyya sanaaf immoo qabeenya biyyattiiti jedhee yaada. Kanaaf akkasuma mootummaan illee qabeenyota qabu keessa namoota akka ambaasaaderattis namoota biyya sana beeksisan namoota yoo fiiganii jedhanii alaabaa isaanii biyyoota irra fiigan san keessatti addunyaa keessatti ol kaasanii fi kanaaf dhiibbaa hedduu qaamota geessanii biyya sanii fi karaa diinagdeetiinis haa ta'u karaa hedduun dhimmoota biyya tokkoof barbaachisan hundaayyuu karaa atileetii biyyattiin tokko waa hedduu argatti jedhee yaada. Kun dhugamaa yeroo baay'eetti meedaaliyaa hedduu Itoophiyaa kana keessatti biyya saniifis fidanii waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf atileetiin kun akkamitti ilaalama biyya keenyatti ka jedhu irraa dubbachuu barbaada. Walumaa galatti atileetii Galatee Burqaa atileetii jabduu fi atileetii yeroo dheeraa fi biyyattii sana maqaa waamsisaa turtee fi jabduu intalaa turte. Isiin tun immoo akkuma beekamu fiigicha diqqoo irraa kaastee fiigicha xiqqoo mitira deqqaa irraa kaastee haga maraatoonitti atileetii fiiddee fiigicha saniin irra aantee yeroo hedduu irra deddeebiin mo'attee biyyoota sana immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu tana maqaa waamsiftee alaabaa isii biyyoota hedduu keessatti biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti mirmissite takkadha. Isiintu immoo akkamiin biyya san keessatti biyya Itoophiyaa amma keessa jirtu kana keessatti maaltu irra gahe rakkoon isii maali ka jedhamu kana namoonni tokko tokko yoo arginu akka qoosaattis haa ta'u bifa fuudhaa heerumaatiinis wal qabsiisanii namoonni hedduu maqaa isiillee xureessuu yookaan maqaa atileetiillee xureessuu waa hedduu kakaasan argina. Isa kanniin yeroo baay'ee namoonni karaa adda addaatiin sababa adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti yookaan ittiin waa argatu yookaan uummata isaa harkisaniiti achi foloowerii baay'ifatu sababuma akkanaa kanniiniif maqaa namarratti tuulu maqaa balleessu jechuudha. Isa dura gadi fageenyaan waa'ee atileetii maali waan jedhu irraa beekuutu dirqama jedhee yaada jalqaba. Kanaaf atileetiin tun jabduudha. Atileetii isii tana qofaa miti waa'ee atileetota Itoophiyaa keessa jiranii yoo kaasnee jennu hundi isaanii iyyuu qabeenya biyyattii sanaati biyya Itoophiyaa jedhamtu tanaati jechuudha. Dhimmi kun dhimma dhuunfaatii miti. Amma akka isiinis baatee gara miidiyaatti baatee gaafa waan isiin haasoftu dhageenyu namoonni tokko tokko immoo waan isiin haasoftu kana bifa qoosaatiin akkuma amma dura jedhe bifa qoosaatiin gadi diqqeessanii ilaaluu yoo isiin boottuu itti qoosuu namni gaaf tokko miidiyaatti bahee gaafa bo'e rakkoon wayii jiraachuun beekamaadha. Rakkoo kana immoo gadi fageenyatti hubachuu qabna. Keessayyuu namni bo'aa jiru kun nama akkamiiti ka jedhu illee ilaaluu qabna. Maaf bo'e waan jedhu saniif illee ilaaluu qabna. Qaamni nama kana boochise maal jedhu eenyullee ka jedhu ilaaluu fi yaaduu itti yaadne yeroo yaada kenninu yeroo nama qeennu yeroo waan wayii dubbannu waan
an qabatamaa tokko irraa kaaneeti nama qeequ yookaan nama saniini wanti kun sirrii miti jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka amma atileetii Galatee Burqaa namoonni hedduu itti kaasaa jirani. Miidiyaaleen hedduullee kan itti kaasaa jirani. Keessattuu miidiyaaleen gara warra kaabaa kuni irra guddaan akka waan dogongorri isii bira jiruutti kaayanii yookaan kaanii dubbatan argina. Inni kun maaltu uumame? Maaltu ta'ame? Ka jennu namni gaafa fuudhaa heerumaa walitti dhufu atileetii Galatee Burqaa kana dura oduu abbaa manaatitti hin heeruminis qabeenya nama horate, qabeenya waggaa dheeraa nama fiigaa ture, nama akka miidiyaa irratti isiin dubbattetti bara 2009 irraa walitti dhufanii 2010 irraa adda ba'uun dhufee jechuudha. Kanaafi maali kun yeroo wal fuudhan sana dura 2009 dura isiin fiiga yeroo hedduu fiiddee mo'ataa turte, yeroo hedduuf mo'atteetti, qabeenya horatteetti. Qabeenya horatte kana gaafa abbaa manaa qaama kiyya jetteetti dabalamtu waan kana hundaan itti dhufte jechuudha. Gaafa itti dhufte qabeenyi kunini akka seeraatti ka dura galmaa'illee haa ta'u ka abbaa inni qabu haa ta'u walitti qabanii bifa hedduun gaafa walitti namni wal fuudhu walitti dhufu qabeenya qaban bifa hedduun walitti fidaniiti waliin jiraachuu fi karoorfatanii jechuudha. Isiinis akkuma san abbaan manaa kiyya qaama kiyya nama jiruu kiyyaaf waliin guddadhu jetteeti yaaddee bakka bu'iinsa guutuu waa hundaayyuu itti kennite jechuudha. Qabeenya horatte kana hundattuyyuu qabeenya achiin booda erga wal fuudhaniillee waliinuu horatan kanaafillee bakka bu'iinsa guutuu akka jijjiiruu danda'u akka waa hunda godhuu danda'u qabeenya guutuu yoo namaa kennamu waan tokko keessa hambisuu osoma jiruyyuu namoonni gariin wal amanuu fi walitti abdii guddaa walirra kaa'atu irraa kaka'eeni maal godhu waan hunda walii kennu jechuudha. Qabeenya sana namichi akka sochoosu akka barbaadamitti akka sochoosuu danda'u nama kanaa kennite, abbaa manaa kanaa kennite. Abbaan manaa immoo immediately maali durallee akkuma isiin dubbatte nama shufeeraa si taaksii isiin deddeebisaa bakka tireeningii iddoo adda addaa geessaa nama ture. Achi booda gara jaalalaatti akka gabanii akka wal fuudhuun erga gaafatanii booda yeroo dheeraa osoo hin turin waggaa tokko keessatti walii galanii bara 2010tti walii dhufee warri kun wal fuudhe jechuudha. Kanaafi namichi kunini yeroo kanaayyuu yeroo tilmaamu yeroo dhufuuyyuu maaliif akka dhufe immediately waan kanatti waan daddafee waan kana murteessee qabaa jechuudha. Durumaa yaadee jechuudha. Amma inni guddaan namichi kun qabeenya kana maaliif saamee miti irra guddaan namni gaafa walitti dhufu tokko karaa jaalalaatti walitti dhufu jira. Kammoo qabeenya walii hawwee qabeenya walii barbaadee walitti dhufutu jira. Kanaaf namoonni tokko immoo argitee waa addaa waan wantoota addaa walirraa barbaadanii wantoonni kan dhufanillee jiraachuu ta'uu firummaa waa hedduutu jira. Kanaaf namichi kun yoo malaallu maaliif yeroon inni ittiin waan kana murteessee akka isiin adda ba'u barbaade yeroo isiin sanuu eeggate wantoota piroosisoota hedduu godhaa ture. Piroosisoota oduu isiin hin beekne hedduu jalaan raawwataa ture. Gaafa isiin fiigichaaf fi gara biyyaa alaa deemte jettu gaafa kan xalaa gabaabduu akkasii irraa dhageenye barreessee fi biraa badee jechuudha. Kuni achi booda maaltu ta'ameedha. Namichi kaayyoo namichaa kana yoo ta'e jedhe kaayyoon namichaa durumaayyuu kana waan ta'eef durumaayyuu qabeenya isii saamuu qabeenya abbaa qabeenyaa ta'uu atileetiin maallaqa qabu. Maaliif yeroo fiidde jettu badhaasa bareedaa argatta biyyoota alaa irraa. Badhaasa saniin immoo namoonni hedduu akka Qananiisaa, Daraartuu Tulluu,
Fi Hayilee Gabrasillaasee fa namoonni hedduun adda qabeenya guddaa horatanii biyya san keessatti ittiin socho'aa jiran kana fiiganiiti ka argatanii jechuudha. Ka Galatee Burqaa illee kanaa gadi hin turre jechuudha. Maaliif saamamte malee jechuudha. Amma inni guddaa irraa dubbachuu barbaadu namichi maaf saamee miti. Namichi kaayyoo isaati, fedhii isaati, tilmaamni inni duraayyuu itti tilmaamatee waa argachuu barbaadu itti galeessa kana waan ta'eef inni maa saamee maaf qabbaa qabeenyaa ta'uuf maaf akkas ta'e kan jedhu nu barbaachisudha. Achiin booda waan ta'etutu wannaadha. Nama jibbisiisa. Waa'ee mootummaati. Waa'ee mootummaa jechuun yoo atileetiin biyya tokkoo fi qabeenya yoo jenne atileetiin biyya takkaa qabeenya atileetiin biyya takkaaf immoo waa hudda jechuudha. Biyya san biyya. Atileetiin nama waraana raayyaa ittisa biyyaatitti fi raayyaa ittisa biyyaadha jiru kana miti. Raayyaa ittisa biyyaa kaadha jiru kana kan ilmaan Oromoositi ilmaan saba biyya Itoophiyaa keessa jiran saboota garaagaraa fuudhanii rashanan kana miti. Ka fuudhanii ajjeesan kana miti. Kan nama mana irra guban nama irratti hiyyeessarra mana guban kan osoo hin taane raayyaa ittisa biyyaa dhugaa. Ka biyya takka dhaabatu ka daangaa eegu raayyaa ittisa biyyaatiif atileetiin qaama biyya tokko jedhamtuu fi barbaachisaadha. Atileetii ambaasaaddara biyyattii tokko addunyaa irratti beeksisu jedhee yaadaan akka kiyyatti jechuudha. Mootummaan amma maal godheef maaliif atileetiin tuni dubartiin mirgi isii cabe akka isirraa dhagaa jirrutti qaamni isiin bira hin deemne hin jiru. Qaama poolisii bira deemteetti, abbaa langaa bira deemteetti, fitii biiroo haga ol dirasii deemtee jirti jechuudha. Kanaaf qaamni mootummaa maal godheefidha. Eentu eegaadha. Immoo namni tokko dubartii taatee qofaaf saamamuu qabdi yookaan immoo namni tokko lafumaa ka'ee nama saamee maqaa abbaa manummaatiin maqaa bakka bu'iinsaatiin. Bakka bu'iinsi jechuun bakka bu'iinsi yoo waan sana seeraan namni tokko xalaan bakka si buusaa wanti bakka si buusaa jiruu fi waan kana naa hojjedhan yeroon qabuudha. Yoo immoo waan sana waan namni sun naa hojjedhu hin jenne sana karaa biraa karaa faayidaa keetiitti jijjiirtee itti fayyadamte seera biyyattii keessa hin jira. Seerri biyyattii keewwata isaallee waa yaadachuu baadhe namoota adabaa jechuudha. Yoo diqqaatee jedhee waggaa 10 achi ol kan itti adabutu jira. Ka qabeenya sana walakkaa isaa yoo seeraa fuudhaa heerumaa sana duuka bu'anii seera fuudhaa heerumaa sana ilaallatanii namni gaafa seeraa wal fuudhee jedhe gaafa adda ba'u seera mootummaarra jira. Bifa qabeenya qaban sani 50 adda fudhatanii deemu. Bifa ijoollee qabanii fi ijoollee hin qabne ilaalamee jechuudha. Kanaaf 50 sanillee akkam fudhanne mana takkitti hafteefillee namni kuniin mana murtiitiin iyyuu irraa fudhatee mana murtiitiin daandii irra baasuu barbaada jechuudha. Dhiifama. Daandii irra baasuu barbaada jechuudha. Yoo kun kana ta'u qaamni seeraa kun qaamni abbaa alangaa yookaan abbaan seeraa biyyattii suni qaama kamiif dhaabbata? Seera barreeffama biyyattii irra jiru seera bulmaata biyyattii irra jiruuf dhaabbata moo nama dhuunfaatii dhaabbataadha ammanni guddaan jechuudha. Seerichi ka jedhu namni tokko yoo xalayaa bakka bu'iinsaa itti kenname sani sana ittiin daangaa darbee waan sana ittiin dureessa itti ta'u yookaan ittiin duroomuuf yookaan qabeenya nama sanii dhabsiisuu fi waan kanneen irraa atti karaa dhuunfaa isaatiin ittiin deemee fi yoo kallattii itti bakka buufame sanii fiixaan baasuu dadhabe adabbii mataa isaa akka qabu seerichi lafa kaayaa jechuudha. Seera kana maaf hin fayyadamnedha. Kanaaf qaamni poolisii maaliif yoo itti atileetiin tun iyyattu deebii gahaa maaf hin kennineef? Irra guddaa biyya san keessa poolisii jechuun irra guddaa atileetiin biyyattii sanii qaama guddaa poolisiiti jechuudha. Warroota
poolisii keessaa dhufan irra guddaan atileetotni jechuudha. Karaa ispoortii, karaa adda addaa, karaa saniin dhufanii warroota addaa biyyattii sana maqaa waamsisaa jiranii jechuudha. Qaamni kun qaama isaattuu miidhamaa jira. Qaama isaallee yoo ta'uu baate qaamni Itoophiyaawii ta'e tokko namni biyya san keessatti Oromoo ta'e qofaa fi dararamuun qabu. Maali fi qaamni kunniin atileetii tanaa fi laaluu dadhabeedha. Amma irri guddaan mootummaan maal jechuudha. Dhimma mootummaa as keessatti namoonni tokko tokko dhimma mootummaa ati maal ka jedhu kaasuu danda'an. Mootummaa mormuunii fi mirga dhuunfaa nama tokko mootummaan maaf kabachisiisuu fi dadhabe jedhanii mootummaa gaafachuun garagara waliin fakkaatanii jechuudha. Nu amma ka gaafataa jirru biyyattii namni kun bakka bu'ee fi biyyattii namni kun aarsaa guddaa kafalee fi alaabaa isaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti mirmirsee fi namni kun maalii fi biyya san keessatti namoonni hedduu atileetonni hedduu biyyaa bayanii jiruu isaanii biyya alaa godhatanii jiruu isaanii jijjiiratanii jiranii jechuudha. Warroonni fiiganii diqqoo ala dhufanii biyya sanii deebuu didanii biyyoota alaa jiran kana. Atileetiin Galatee Burqaa namoota biyya saniif lubbuu ofii kenne biyyoota dhatti kamii biyyoota babbareedoo biyyoota jiru nama dhalli namaatti jijjiiramee hojii diqqaa hojjettee maallaqa guddaatti argattu hunda dhuftee dhattee humnuma kanaaf jaalala biyyattii saniif qabdu irraa qabdu ta'eef biyya sanitti deebitee biyya san keessa adda ba'uutti jirti jechuudha. Biyyi isiin jaalatte sun mootummaan biyya isiin jaalatte san bulchu eessa jiraadha? Maal godhaa jiraaf? Nama kan immediately qabamee dhagaan jirru still. Nama kana maaseedhaan qabamee immediately qorannoon jabaan irratti hin geggeeffamu. Intalattiin tun amma dhugama yoo dubbannee jedhe atileetii Galatee Burqaa namni hundi na dhaga'ee jira. Abiyyi na haa dhaga'u jette. Abiyyi gurra kana dhaga'uun hin qabu. Kun waan gaariidha. Abiyyi gurra kana dhaga'uun hin qabu. Hojii mataa isaa qaba. Hojiin isaati ka hojjetaa jiru inni jechuudha. Hojii of guddisuu, hojii maqaa isaa guddisuuti malee hojii namoota rakkatanii, namoota waa himatanii karatti baasanii ranshansiisuudha hojiin isaa. Kanaaf nu amma dhimma isaa irraa mormii isaatitti hin jirru jechuudha. Namni tokko mirga gaafateef bahee rashanama yoo ta'e kan isiillee boru maaltu ta'a maala. Isatti naageessaa isuma waan gaarii hojjetaa jechuudha. Ani isitti namanu waan gaarii hojjetaa. Wantoonni gaarii isni hojjetellee jiraachuu mala hin jiraallee kan inni hojjeteef ka beekamtii kennineerullee hedduun hin jiranii. Haa ta'u garuu moorii waan gaarii hojjete ka jennu irra waan hamaa hojjetetu taaraa jechuudha. Bara kana bara silaa mootummaa akkamiiti kun mootummaa ani haga dhaladhee guddadhee umurii kiyya kana gayetti ilma saba Oromoo mootummaa kiyya jedhu argee hin beeku. Dargiillee hin beeka. Dargii keessallee agawii tureera. Bara sanillee hubannoo wayii hin beeka. Yaadigiin guutuu keessa turre TPLF bara TPLF kanallee argine jechuudha. Tokkuma waan ta'e TPLF isaan garagalchuma saantibii lamaaniiti jechuudha. Kanaaf bara Minilik irraa kaase Minilik duri irraa kaase Oromoon waliigalee morma mootummaa kiyyaa miti jedha ture. Arra warroota garaa warroota ilmaan garaa taate ka akka ilmaan Goobana Daacee ka gaafa san Minilik goree Oromoo fixe san ilmaan isa barbaad lafee isaa barbaadu tututu adda mootummaa kana atti keessatti galanii mootummaa kanallee maqaa balleessaa jiranii jechuudha. Warroota gaafas ilmi Oromoo kamuu namni Oromoo kamuu mootummaan kun kiyyaa miti jedhee irra fincilaa ture. Dargiillee irra fincilaa ture. TPLF illee irra fincilaa ture. Garuu Abiyyiin bira yoo ga'ee jedhu afaan baafatee barsiisaa haakimiin hundi isaa namni hundi Oromoo ta'e haa diqqaatu
mootummaa kiyya jedhe. Okay, mootummaa kiyya jechuun eessatti fayyadaree uummata kana yoo uummanni kunini akkanatti atileetiin beekamaan namni guddaan namni biyya san maqaa waamsisu yoo saamamu saamicha isaa kanaan mootummaan kun yoo hin dhaqqabneef eessatti mootummaa kiyya ta'are. Kanaafi nu amma mormii mootummaa siyaasaa miti. Siyaasaa waan biraati. Kun immoo waan namni mirga isaa ka dhala namummaatiin siif kenname tokko yeroo sarbamtu yeroo mirgi kan kee sirraa fudhamu yeroo mirgi kan kee nama dhuunfaatiin sanuyyuu qaama ijaarame tokko ni miti qaama mootummaatiin ni miti qaama dhuunfaatiin mirga kan kee dhabdee akkanatti rakkattu inni kun inni baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa yoo dubbannee jenne yeroo si akkanatti itti boottu yeroo waa hedduu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaafi gara dhumaa irratti yoo deemuu barbaade dhimma kana eenyuun laaluu qabaadha. Nu har'a maali mushin taane wantoota nu keessa jiru wantoota nu dhagayame maaliifi atileetii Amaaraas haa ta'u atileetii Tigirees haa ta'u atileetii kamillee haa ta'u mirgi atileetota kabajamuu qaba. Mirgi nama kun atileetii jechuun waan diqqaa miti. Irraa ka dubbataa jiru jechuudha. Waa'ee zarii isii irraa dhufte Arsii taatee Shawaa taatee Maalii taatee isa sanii miti irraa ka dubbataa jiru. Waa'ee Amaaraa taatee miti. Ka amma irraa dubbataa jiru maaliif mootummaan dhimma isii kana fixuu fi dadhabee waggaa dheeraaf haga daandii irratti ba'uu geettu dirasi maaliif cadhise biiroon fitii ministeeri jedhamu sun maaliif mirga isii xalaa argisiisaa turte xalaa sana maaliif raawwatuu fi dadhabe qaamni poolisii maaliif nama kana wanjala hojjetee jira wanjalanyaadha namichi namni waan kan kee hin taane 50% na jennu percentiin 50 qabeenya wali horatan keessaa yoo innillee fiduu baate yoo isinillee fiddee baate haadha manaatiif abbaa manaati qabeenyi sun qixa qoodama haa jennume harka 50 isaa san fudhatu osoo seera kennaaf malee sanillee seeraan roorristeeti miti ka fudhattu sanillee roorristee yookaan dhossite yookaan zarii keetitti jijjiirte mana haadha gatii didiqqoon haadhateetiif obboleeyyan keetiin mana gurgurata maqaan naannessaa fi namni 200 mana gurguruun jiru Finfinnee keessatti maqaa ittiin naannessuu fi maqaa ittiin jijjiiruu waan ta'e malee nama irraa gara nama biraatti maqaa jijjiiraa fi mana kana kaayee jira jechuudha. Nama kana immediate bahee fuudhee jechuudha. Maaliif taargeeffateeti itti dhufe waan ta'eef jechuudha. Namicha kanaaf namichi wanjalanyaadha. Namichi kun yakkamaadha. Yakkamaa kana qaamni seeraa irratti gurmaa'ee biyyattii sanatti seera dhabdummaa biyya san keessatti deemamaa jiru kana dhaabuuf wantoota kun waan guddaadha. Nama gateettii biyyattii tokko ta'e irratti gateettii biyyattii sana amma gaafa atileetiin tokko fiigee alaabaan isaa ol ba'u alaabaa sanillee jaalatu yoo baanne guyyaa tokkollee alaabaa sanillee alaabaa kiyya hin jenneellee fudhachuu baanne maqaa Itiyoophiyummaa sanaan maqaa Itiyoophiyaa himannee jiraanna waan ta'eef imimmaantu jennu mara jechuudha. Maaliif yoo isaan fiigan akkamitti jalateennee ilaalle TV jalateennee yoo isaan biyya nu jiran dhufan biyya sanannee hamilee taanee fi namoota akkasii kana yoo wanti mirri biyyummaa jedhamu suni hagana nu dhagayamun ummaan mootummaa kanaan wal morminee biyya keessaallee baane jechuudha. Kanaafi warroonni qaama mootummaa keessa teettanii waan adda nyaatanii bultan qofaaf jettanii durgoodha maqaballeessiif isiniif kafalamuuf jettanii yoo atileetiin jaarmiyaa guddaa tokko jaarmiyaa biyya tokko beesisu qaama biyya tokko biyya addunyaatti Itiyoophiyaan akkam akka taate akka turistii akka nama turizimii waa argisiisuu sanatti
yeroo alaabaan isii alaabaa biyyoota gugurdatanii waliin sababa Galatee Burqaa fiitteef mirmirfamuu fi ol baafamu miira nama dhagayamu sana yaadachuu qaba. Eenyutu yaadachuu qaba? Mootummaan Abiyyi, Dr. Abiyyi yaadachuu qaba waan kana, beekuu qaba waan kana. Raayyaa ittisa biyyaa faarsuu qofaa miti. Raayyaa ittisa biyyaa ka caalu kunillee qaama dippiloomaasiitii fi qaama biyyoota tokko gara biyyoota biraatiin wal barsiisu keessa atileetiin qaama tokko waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti nullee jechuudha akka namaatitti wanti kun waan nama nu dhagayameef dubbanna, waan nu dhagayameef irraa dubbanna jechuudha. Maaliif qaama warroota didiqqaa maqaramaaf akkasi heerumte qaramaaf Amaara heerumte qaramaaf Tigire heerumte jedhan san keessa hin jiru. Dhiifama naa godha abbaan waa'ee fuudhaa heerumaa abbaan zarii fedhe fuudhuu danda'a. Maaliif inumaayyuu seera saayinsiititti adda oduu siqanii fuudhanii jiiniin booda dhufu kiroomoosoomiin waliin fakkaatu walitti akka adda sissiquuf kun baayoloojii hundi keenyaa barannee jirra hin beektanii wantoonni namni arra aadaan badee maaliin badee namni fira fuudhaa gaafa fira fuutee jettu yaa wantoota jiru saayinsii waan jedhullee yaadadha. Isa sanii fi mitiyyuu garuu waa'ee zarii dhalli namaa dhala namaati. Kalee abbootiin keenya Amaaraaf Tigiree fuutee sabni biraa immoo Oromoo fuudhee garuu aadaa ofii wal kabajee waliin jiraata. Biyyi Itoophiyaa tun biyya waliin jiraatanii jechuudha. Kanaaf warroonni wanti didiqqoon arsii maleen fuudhin shawaa maleen fuudhin jettani isi asuma irraa rakkoon qabu abbaan fedhe ka fedhe fuudhuu mirga isaati. Kun waan dhuunfaati jechuudha. Waan jaalalaati jechuudha. Arra anini dhugaa atileetii Galatee Burqaa maa nama san jaalatte hin jedhu. Yeroo sana jaalatte yeroo sanatti itti heerumte sirrii turte. Garuu namichi immoo hattuudha, yakkamaadha. Yakkamaan seeratti nuuf haa dhiyaatuudha amma gaafiin keenya. Nullee qaama biyya san keessa namoota biyya biraa biyya san himanne namni kamuu biyya kana dhufe amma ati aadan biyya kam eessadhaa dhufte onaan Itoophiyaa jedha afaan guuttadhe jechuudha. Biyyi kiyya Itoophiyaadha. Waa'ee zariititti deemne. Namni kamuu biyya sadaffaa yookaan biyya lammaffaa keessa jirra jechuudha. Gara kamiinuu haa ta'u. Biyyi keenya tokkoffaan Itoophiyaadha jennee himannaa jechuudha. Kanaaf miirri biyya saniif qabnu yeroo baay'ee yoo namni keenya miidhamu, yoo dhiyaattis miidhamu, yoo kaabattis bahattis bakka kibbattis miidhamu nu dhagayama. Maaliif rakkinni sun furame Itoophiyaan tuni biyyi Itoophiyaa kana keessa sabni Itoophiyaa kuni waliin jiraachuu danda'uu qaba warroota jedhee amanu keessaa nama tokko jechuudha. Kanaaf waa'ee tokko baluu waa isii achi dhattee fi qara akkas taate warroonni jettan kun yaada didiqqaadha, yaada mandaraati. Isa kana dhiisaa. Namni gaafa jaalate abbaa fedhe heerumuu danda'a. Gaafa jaalatte abbaa nama kana heerumteetti namichi immoo waa'ee sanan kabanye jechuudha. Waa'ee isii kabajuu fi dide kanaaf dhiifama naa godhaatiiti wantichi baay'ee waan na dhagaamee fi miira keessa waan na galchee fi wantoota kanneen irraa dubbadhe wanti achirraa dubbadhaa jiru waa'ee siyaasaati miti. Siyaasaa ilaallatu dhimmichi kun dhimma nama qaama biyya Itoophiyaa jedhamtu tanaa barbaachisu saamamuu isaa abbootiin alangaas abbootiin murtiis namoonni adda abukaatoo taatanii namoota hojjettan kan warroonni kalee yeroo mirgi ilmaan Oromoos haa ta'u saboota biraa yeroo sarbama Oromiyaa keessatti xabaqaa taatanii namaa dhaabbattan atileet Galatee Burqaatiif xabaqaa ta'a firii dhaabbadhaa jaalala isii qabdan kakalee jaalattan ka gaafa isiin fiiddu
akkuma dur Qananiisaan Hayizoo galatee jedhe san Hayizoo galatee jedhaani si cinaa jirra jedhaani hundi kennaa qabeenyiisi akka deebi'uuf irratti hojjetuu qabna. Namoonni hundinuu qaamni seeraa warroonni ogummaa seeraa qabdan warroonni biyya keessas biyya alaa jirtani nama kana atileetii Galatee Burqaa cinaa dhaabbattanii baasii tokko malee akka gargaartanii saba sana ta'uu keessan Itiyoophiyummaa keessan ka saba kamiiyyuu Oromoo xabaqaa Oromoo qofa yookaan abukaatoo Oromoo qofa yookaan abbaa murtii alaa Oromoo qofti haa dhaabbatuufi jedhaa hin jiru. Kamiiyyuu haa ta'u qaamni biyya keessas biyya alaatis yoo jiraatu nama yakkamaa nama yakke nama yakkamaa nama saame isa kana seera dhiyeeffame hamileen atileetii tanaa deebi'ee akkuma kalee alaabaa biyya biraa irratti alaabaa Itiyoophiyaa tana mirmissite akka deebitee hamileen isii lafaa ka'u taasisuu fi immoo qaamni biyya sana bulchaa jirtu keessattuyyuu qaamni poolisii fayyummaa yookaan nageenya isiitiif boru maaltu irra gayaa hin beekan nama kana baatee gaafa waawii dubbatte Itoophiyaa keessatti du'uun baay'ee salphaadha. Nama ajjeesuun salphaadha. Nama ajjeesuun nama haga biimbee ajjeeseeti jechuudha. Yeroo ammaa kana nama ajjeestaa inni dhamtaa achi bakkaan dhumatee jechuudha. Namni du'e suni hooyyaan yeroo gabaabaa 7-2-3 bira hin darbu jechuudha. Kanaaf isii eega qaamni seeraa eeguu qaba. Bakka amma jiraattu sana osoo hin taane qaamni bakka wayii kaa'ee qaamni seeraa yakkamaa kana. Yakkamaan kun namni mana 10 gurgurate, namni makiinaa 4 gurgurate namoota baay'ee akka qabu argisiisa. Namoota baay'ee jira, harka baay'ee qaba. Namoota isaa hojjetan hedduutu jira. Namoonni kun immoo tariitiitii lubbuu intala tanaa balleessuu danda'anii. Kanaaf qaamni seeraa yoo jiraate biyya san keessatti qaamni seeraa mootummaan poolisiin federaalaa haga naannootti ka jirtani dhimmi kun yakka guddaadha. Yakka boru dhaabbatu miti. Yakkichi kun yakka guddaadha. Yakki kun yakka addunyaa beekamu. Addunyaa atileet Galatee Burqaa Itoophiyaa qofatti miti ka beeka. Ana qofaa miti ka isii beeku. Addunyaa kana guutuu beeka jechuudha. Boru baatee miidiyaan biraallee boru miidiyaan biyyoota gugurdatanii BBC'n CNN'n irraa dubbatuuf deema kana. Kana quba qabaadha hin hafu kun. Kanaaf maaliif atileetonni biyya namaa akkamitti kabajamanii jiraataa jiran? Akkamitti eegumti taasifamee fi akkamitti maaliif isaaniin qabeenya guddaadha. Qabeenya biyyattiin qabdu jechuudha. Kanaaf piliis warri seera qabdan warri qaama nageenyaa taatanii waan kana eegsisuu irra jabaadha. Ka biraa immoo ka hafe warra akkuma dura jedhe mootummaan muummee ministeeraa Dr. Abiyyi kallattii maanuu dhimma kana irratti haasa'uu qaba jedhee nama yaadu tokkoon. Maaliif hattuu warra kaadiree isaa qofaa hattuu jechuun qabu. Kaadiree yeroo baay'ee kaadirootaan walitti qabee isin hattuu jedhaanii waan gaariidha. Waan san jajjabeessinaa jechuudha. Hattuu atattu jechuu qaban. Ka jedhu yaada akkasii qabna waan ta'eef namni qabeenya namaa hatu namni uummata keessaa ba'ee hatu saaxilamuu qaba yeroo kamattu yoo jechuudha. Namni haa diqqaatu namni kun haadha manaatti jechee waliin nyaataa waliin dhugaa turee jira. Immoo osoo isii waliin jiru isii irraa hojjetaa ture wanjala addunyaa yakka guddaa hojjetee jira jechuudha. Yakka kanaaf immoo akka fakkeenyaatti mootummaan ministeerri biyyaa tokko gaafa namni medaaliyaa gugurdaa qabatee galu namoota badhaasa kennan keessaa namoota waan haala sana bayanii miidiyaa irratti dubbatan keessaa qaama tokko waan ta'eef dhimmi kun dhimma diqqaa miti dhimma biyyaati. Dhimmi atileetii dhimma biyyaati. Muummeen ministeera Dr. Abiyyi illee dhimma kanarraa bahee dubbachuu qaba. Akkasumas ministeerota aadaa fi turizimii hedduu waan kanarraa dubbachuu qabanii qaamni nageenyaa waan kana yakka kana madda isaatii qorate waan kana namoota yakka kana keessatti harka qaba hunda dhiyeessee akka mirga atileet Galatee Burqaa kabajamu
maqaa Oromiyaa Digital Media fi maqaa kiyyaanin isin gaafadha. As keessatti wantoonni tariitii mooshin ta'e dubbadhe jiraachuu mala. Wantoota amma siyaasaa fakkaatanis jiraachuu malu. Dhimmi kun waa'ee siyaasaa irraa haasa'uu fi miti. Yeroo tokko tokko wantoonni walitti dhufan yoo walitti dhufanii jiran seerri dhabdummaan biyya san keessa babadhachuu irraa ka'e mootummaan hojii kiyya kan jedhu mataa isaa adda baafatee hojjeta. Qaamni biraa immoo hojii isaa adda baafatee hojjeta. Qaamni kun immoo kan nama miidhaa jiru ta'uu hundi keenya beeka. Isa kana irraa dubbanna. Inni kun illee jijjiiramuu qaba. Isa kanallee kan jijjiiru nu'uma jechuudha. Biyyattiin suni biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tuni. Biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu tuni nama waan addunyaa tana irraa yookaan bakka biraatii dhufe namni achi qubate hin jiru. Hunduma keenyatu achi jira. Hunduma keenyatu achi ba'e. Hundinuu biyya alaallee warri jiraannu Itoophiyaa jennee himataa jiraanna. Adda nu Oromoo nu akkasii maali haa jennu. Garuu jeneraal mataa walitti qabatti biyya Itoophiyaa paaspoortii Itoophiyaa warroonni paaspoortii Itoophiyaa Oromoo ta'anii paaspoortii Itoophiyaa harkaa qaban ani Itoophiyaa miti Oromoo warroota jedhanii si dubbatantu jira. Warroonni akkanaa kunniin wannoo dhabuudha, hubannoo dhabuudha. An Oromoodha. Oromummaan kiyya kabaje akka biyyaatti Itoophiyaa ta'u haga ani Oromiyaa kabachisiise Oromiyaa biyyan goonetti haga biyyi Oromiyaa naannoo Oromiyaa jedhamtu tun haga biyya hin ta'initti an Oromiyaa an ilma Oromooti malee biyyi kiyya Itoophiyaadha. An Oromoo Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa jiraatudha. Kanaaf akkasitti yaaduu qabna. Warroonni didiqqeessinee gabbuufnee wantoota didiqqoo dhimmoota akkanaa yaadnu. Kanaaf wanti irraa dubbataa jiru waa'ee biyyaati. Biyyi tun immoo abbaa qabaachuu qabdi. Abbaa biyya tana eeguu qabaachuu qabdi. Biyyi amma yeroo ammaa kana abbaa dhabdeetti jedhaa jira. Biyya abbaa dhabde kana abbaan yeroo ammaa kana biyyattii san keessatti aangoo harkaa qabu muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahimadiiti. Dr. Abiy Ahimadi yoo mirga dhala namaa achi keessatti hin kabajne ta'e yoo namoonni bayanii akkuma argin namni qabeetti akka hoolaatti si gorra'u ta'e yoo si rashanu ta'e fuudhee mana hidhaa si geessee yoo hin jiraanne kanaafuu namni kuni maal godhaa jira biyyattii sana tasgabbeessuu hin dandeenye aangoo ofiis kabachisiisuu hin dandeenye jechuudha. Yakkamtoota seera dhiyeessuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf wantoonni nu yoo waa'ee seera dhabdummaa dubbannu kaadiroonni bilxiginnaa waa'ee jibbinsaa Abiyyi dubbate jedhanii namatti dubbachuu malu. Nu isaa miti amma dhimmi kamuu biyya eenyuyyuu haa bulchu Abiyyi bulchin jedhaan jiru haa bulchu. Garuu achi keessatti yeroo biyya sana bulchinu keessatti mirgi dhala namaa haa kabajamudha. Mirgi dhala namaa haa kabajamu. Namni nagayaan bahee haa galu. Namni qabeenya isaa hisaamamuu haa dhiisu. Dhimmi nurraa dubbataa jiru kana. Dhimmi kun immoo warra faarsee bulaaf warra adhawaa waa'ee mootummaa kana jabeessee ol kaasee wantoota nu dubbannu kana diqqeessee mootummaa kanaaf deeggaruuf qaama kaffalutu jira jechuudha. Qaamni kun immoo yeroo kamuu namarra duula. Kun qaama badiiti jechuudha qaamni kun. Qaama badiiti arginee jirra. Kaleellee gaafa TPLF warroota biyya alaa yeroo nu jiru yeroo waa'ee TPLF kuffisuu irratti kokkee qabnee asitti iyyinee waa hedduu cinaa dhaabbannee ijoollee biyyaa jabaadha jennuun sanitti isin ajjeefna jedhanii xalaa nu barreessaa turan. Baasin nama nu ajjeesu biyya amma jiru kanatti akka nu ajjeesanii yeroo gabaabaa keessa akka nu ajjeesan nutti maa warra turedha. Adda eessa jira warri sun hin jiru. Completely ilmaan jiru. Warroonni gariin immoo gaafasuma ajjeefaman oduma nu ajjeesuu miti nama nu ajjeesiyyuu hin qopheessine afaanumaan waan jedhaa turaniif isaan baay'ee ajjeefamanii jechuudha. Yeroo sana ofuma mataa isaaniitii wal ajjeesanii of ajjeesanii namoonni hedduu hin dhumate jechuudha warri sunni. Immoo deebi'ee adda ka biraa hoo taa'anii waan mootummaan hojjetu ka biraati wanti kaadirreen hojjetu ka biraati jechuudha. Mootummaan kun hojii hojjetaa jira hojii hojjetaa jira. Garuu hojii mootummaa hojjetaa jiru eentu balleessaa jira? Kaadirree gogowwaa
warruma faarsee hojii dhaabee faarsee buluu barbaadutu mootummaa kanallee dadhabsiisaa jira. Mootummaan kunini akkami akkan godhufe yeroo dheeraarraa haasaa turreerraa nu wannaan jiru. Amma kaaliyoof kallattiin teenna mootummichi kuni dhimma kana dhimma atileet Galatee Burqaa dhimma ofii godhatee dhimma immoo dhuguma dhimma kana fitii argate taanaan mootummaan Itoophiyaa dhugaa atileetii hubateera jedhee yaadaan. Dhugaa baay'ee galateeffadha gaafa mirgi nama kanaaf mootummaa galateeffadha oduu ta'e mootummaa yakka biyya san keessatti raawwatamu hunda eeguu dirqama isaati waan ta'eef waan yakka sana eegeef miti ka galateeffadhu jechuudha. Dhimmicha kana hordofee hojii kiyya jedhee yeroo itti kennee nama dhuunfaattu abbaa manaattu saame jechuu baate waan kana yoo raawwate dhugamaan seerrini atileetotaallee haa ta'u seerri namaa biyya san keessatti yoo mootummaan itti yaadee hojjete hin jira jennee yaadna jechuudha. Kanaaf mootummaa akka inni yakka hojjetaman hin jajjabeessine. Yakka hojjetame sana namoonni mootummaa jalatti dhokatanii golga godhatanii akka badii biraatiif hin saaxille mootummaan dhimma kana hatattamaan furmaatatti kennuu qaba jedhee qaama gaafatu keessaa ani fi Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa bakka bu'ee ofis bakka bu'ee qaama dhimmi ilaallatu hundaafuu mirgi yookaan qabeenyi atileet Galatee Burqaa saamamte yeroo gabaabaa keessatti akka deebi'uu fi yakkamaan abbaan manaa isii akka seeraan to'atame murtii sirrii ta'e akka argatu kabajaadhaan gaafadha jechuudha. Kanaaf kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa addaati. Sagantaa addaa dhimma atileet Galatee Burqaa irraati ka haasa'e. As keessatti immoo akkuma beekamu waa'ee dhimmichi qaamni hedduu waan keessa hirmaatee rakkoon kun akka hin baanee fi ugguraa waan turanii fi seerri hin jiru jechuurraa kaka'uun dhimma siyaasaas gaggabaabsaatti makaa ture. Isa kana na hoffolchaa maaliifi dhimma siyaasaarraa haasaa jedheeti miti ka dhufe waa'ee humaanitiiti. Waa'ee kuni waa'ee mirga dhala namaati. Kanaaf akkasitti na hubadhaa. Sagantaan kiyya gabaabduun kanumaan xumura. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naa turaa jedhaati. Kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Namoonni Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sabiskiraayibii fi laayikii gootanii hin jirree fi maamila nuu taatanii hin jirre maamila nuu ta'a. Sabiskiraayib godhaa akkasumas sheer godhuun facaasuuni wal biraan gayaa laayikii illee godhuu fi mallattoo bilbilaas tuquu hin dagatina. Yeroo nu waan wayii waan haarawaa dalalnu akka dafee isin dhaqqabuu fi akka dhimma sana ilaaltaniif akka isin gargaaru kana godhaa. Na hoffolchaa sagantaan kiyya kan guyyaadhaa kanumaan xumuraa hamma sagantaa biraatiin walitti deebinuuf nagaan naa turaa. Oraa bulaa deebanaa isiniin jedha. Galatooma.